akka gaafii baay'ee kaasuu dandeenya garuu akka qabsootti I think bal'isnee olaallee qabsoon Oromoo maali? Yookiin immoo gaafiin qabsoo Oromoo maali? Kan jedhu san yoo ta'e reefu kana waa xiqqoo irra barreessee ture. Gaafiin kun anaafillee gaafii ture. Gaafiin qabsoo Oromoo maali kan jedhu itti dhufnaa. Qabsoon Oromoo garuu qabsoo sabaati. Oromoon saba Oromoo jedhamu kana saba ta'ee itti fufuudha. Akka sabaatti qabsaa ture jechuudha. Qabsoo bifa adda addaatiin kaasuun hin danda'ama. Qabsoon amma sadarkaa hawaasaa yookiin kilaas istiraagil jedhan jira. Qabsoon siyaasaa yaadama siyaasaa yookiin aayidiyooloojiidhaan masa qabuun jira. So qabsoo mala adda addaatiin socho'u yookiin kaayyoo adda addaatiin socho'u kaasuun hin danda'amu. Kan Oromoo kana keessaa akkana ni amanutti akka nama waan kana irratti dhiyeenyaan of course waan akkanaa baradhee qabsoo sabaati. Qabsoo sabaa jechuun saba taanee mirga qabnu kabachiifannee itti fufuu barbaadu jechuudha. So gaafiin qabsoo Oromoo keessatti gaafii bilbiltuu taatee across deematee as geeche gaafii hiree murteeffannaa sabaati jechuudha. Sabni Oromoo akka sabaatti hiree isaa ofiin murteeffachuudhaaf qabsoo godhaa turedha jechuudha qabsoon Oromoo. Achi keessatti gaafiin hiree murteeffannaa kun waan baay'ee of keessatti qabata. Gaafii xixiqqoo nama fakkeenyaaf eenyummaadhaan wal qabatu, qabeenyaan wal qabatu, afaaniin wal qabatu, waan akkanaa kana achi keessatti kaasuun hin danda'amu. Akka waliigalaatti garuu hiree murteeffannaa jedhama. Hireen murteeffannaan kun qaamni biraa odoo gidduun galin sabni sun ofii waan isaa ta'u, waan isaa malu ofii godhachuu, ofii murteeffachuu danda'u jechuudha. Waan kana yeroo jennu takka waanuma gaggaarii qofa, misooma fa'aa, nageenya fa'aa, barnoota fa'aa, waan amma asitti gaggaafatamu kana qofa fakkaachuu danda'a. Waan kun boru deemee waanuma aadaan saba sanii hin eeyyamne illee namni gaafachuu danda'a. Sunis hiree murteeffannaa ta'ee ilaalama jechuudha. Waan bal'aadha. So akka waliigalaatti qabsoon Oromoo anaaf qabsoo sabaati. Gaafiin isaa guddaanis gaafii hiree murteeffannaati jedhama. Amma gaafiin hiree murteeffannaa kun akkuma isinis kaastanii qabxii baay'ee bal'aadha. As keessa wantoota baay'eetu ka'a. Hiree murteeffannaa kana namni hunduu ni jedha. Garuu qabiyyeen isaa waan bal'aa ta'ee fi namni hunduu bifa isaaf mijateen yookiin immoo bifa hubatuun hiikkata. Fakkeenyaaf hiree murteeffannaa kana haaluma ijaarsa biyya kanaa fi haala gaaffii Oromoo jalqabaarraa kaasamee yoo ilaalamu Oromoon jalqaba biyya mataasaa qaba ture jedhamee kan seeneffamu jira. Biyya mataasaa Oromiyaa jedhamtu qaba ture. Booda erga Itoophiyaan dhuftee ijaaramte immoo Itoophiyaa keessatti hammatame. Kanaafuu hiree murteeffannaan suni bilisummaa sanatti geessuu qaba kan jedhu jira. Bilisummaa jechuun immoo biyya ofii ijaarrachuu kan jedhutti geessuu qaba kan jedhu kaasu namoonni gariin. Kaan immoo biyyuma Itoophiyaa kana keessatti ofiin of bulchuu wajjin kan wal qabsanii kaasuus hin jiru. Ofiin of bulchuu jechuun naannoon Oromiyaa jedhamtu kun mootummaa kanuma of keessaa filattee yookiin immoo qabeenya ishee irratti abbaa taatee akkasitti kanneen ibsan ni jiru. Yaadi koo hubatamaadha yoo ta'e isa kan akkamitti ilaaltu hiree murteeffannaa isa jedhu kana gara bilisummaatti kan geessu kana moo gara ofiin of bulchuu Itoophiyaa keessatti kan geessu kana moo inni kun akkamitti hubatama? Gara boodaattis waan kaasnu waan qabnuuf waan seenessa wajjin wal qabate. Amma gaa hiree murteeffannaa wanni jedhamu kuni qaamni biraa qabsoon Oromoo qabsoo sabaatiin akka sabaatti qabsoof malee akka dhaabatiitti Oromoon akka dhaabatti qabsaa'ee kan jedhu ani waliin galu. Dhaabni tokko akeeka sabaa kana fuuldura goree karaa qabsiisuudha tattaafate. Abaawoon tattaafate, dhaadiyoonis tattaafate, ofiikonis tattaafate, hundumtuu waan danda'an godhaniiru waan itti fakkaate. Garuu qabsoon Oromoo qabsoo sabaati. Injifannoon Oromoo nama ammaatti argateef injifannoo sabaati. Wanni dhabnes waan akka sabaatti dhabneedha malee akka dhaabatti yookiin waan akkas akkasiin. So qabsoon Oromoo injifannoon Oromoo nama ammaatti argate injifannoo sabaati qabsoo sabaati hin jedhu san sirriitti underline godhuu barbaade. Isa erga inni booda gaafiin ani immoo gaalaallu kuni gaafiin Oromoo inni guddaan gaafii hiree murteeffannaati jennee jirra. Hiree murteeffannaan sadarkaa kamitti ta'a?
Amma gaa kuni qabsoon Oromoo qabsoo sabaa ta'uu irratti garaagartummaan hin jiru. Hiree murteeffannaa irrattis garaagartummaan hin jiru. Amma garaagartummaan Oromoo keessatti hin dhuftu hiree murteeffannaa sadarkaa kamitti kan jedhudha. Hiree murteeffannaa yeroo jennu hiikni isaa inni guddaan qaamni biraa odoo gidduun galiin ofii waa'ee isaa irratti murteessu jechuudha. Amma kana godhuu ka dandeenyu biyya walabaa taanee seenessi jedhu jira. Dhaabni kana qabsaa'us jira. Isa duubatti immoo deebitee yoo ilaalte amma fakkeenyaaf duubee seenaa Oromoo kana bakkuma wayiitii cabsinee jalqabna baay'ee rakkoon Oromoo tokko kana duubatti sirriitti duubatti deebinee bakka kamii qaba Oromiyaan yeroo kam biyya turte yeroo kam immoo sadarkaa moototaatti gadi buute yeroo Itoophiyaan ijaaramtu yeroo Itoophiyaan ammayyaa tun bifa kanaan ijaaramtu Oromiyaan biyya tokko hin turre kun ifa miti. Dhimma Abbaa Jifaar jira, Wallaggi jira, mootota jala ture jechuudha Oromiyaan bakka adda addaatti. Amma bara 1930 keessa yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte garri lixa Oromiyaa kuni biyya walaba ta'uudha gaafii gaafatee ture. Gaafiin hoggas gaafatame sun dhugumaan biyya walaba ta'uudha. Garuu Oromiyaa amma jiru kana guutuu hin qabatamuu hin qabatu ka jedhus gaafii. So waan akkanaa kana xiqqoo deebinee ragaarra dhaabbannee qorachuun barbaachisaadha. Suniin hafaa namni jaarraa 19ffaa dhuma jaarraa 19ffaatirraa jalqaba yeroo baay'ee seenaa Oromoo waggaa dubbatu. Garuu jaarraa 16ffaadha immoo jalqabee Oromoon amma kaaba Itoophiyaatti akka deemu immoo seenaan biraa jira. Waggaa 300 garaagartummaan isaa. So kan kana xiqqoo sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Kana duras jedhee jira. Anakroonizim waan jedhamutu rakkoo seenaa qorataman yeroon baay'ee murteessaadha. Isa qorachuun barbaachisaadha. Garuu hiree murteeffannaa kana sadarkaa kamitti ka jedhu san ka jalqabaanaaf garaagartummaa qabsaa'ota Oromoo gidduutti fidu. Tokko Oromiyaa walaba taate ijaarreet mootummaa mataa keenyaa qabaannee sabbiyyaa neeshin isteetii qabaannaa ka jedhu jira. Sanoo goote dhugumaan uumaa gaafii hin qabu hiree murteeffannaa inuma ta'a. Sadarkaa sanitti hiree murteeffannaan inni dhumaa sadarkaa sanitti murtaa'a. Gareen biraa immoo biyya kanaa Oromiyaa Itoophiyaa kanarraa fottoksinee lafa fudhannee hin deemnu warra kaanii dhiibuun hin danda'amu waan ta'eef haala amma jiru kanaan kana caalaa gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoon hamaan nu mudachuu danda'a. Naannoon kun naannoo jeeqamaa ta'ee Oromiyaan immoo jidduu waan jiruu fi karaa hundaan rakkoon nutti dhufuu danda'a. Kanaafuu nagaa warraa fiduuf misooma warraa fiduu fi biyyuma Itoophiyaa jedhamtu tana akka hiree murteeffannaa Oromootii taatutti dimookiraatessuutu irra nu baasaa kan jedhu immoo gareen biraa dhufe jechuudha. So dura qabsoo Oromoo keessatti yookiin immoo dhaabbileen siyaasaa Oromoo bifa lama kanaan ijaaraman. Kan walabummaa dhumaatii qabsaa'u hin ture. Kan immoo Itoophiyaa dimookiraatessinaa yoo irraa cinnee baanee rakkoon naannoo kanatti uumamu namarratti dhiibbaa godha waan ta'eef walumatti dimookiraatessitu irra nagaa waaraa tasgabbii fidaa warri jedhan jiru. Boodas warri dhufan amma fakkeenyaaf akka Koongireesii biyyoolessa Oromoo Naashinaal Koongirees kan Dooktar Mararaa faan immoo dimookiraatessuu kana warri dhaadhiyoo akka qabate san caalaa fooyyessanii Itoophiyaa tana dimookiraatessuu sirna federaalizimii sirnaan lafa qabsiisuu Oromoon amma isaa maluun akka bootaa argatu iddoo argatu godhuudha qabsaa'utti galanii jechuudha. So kuni lamaan amma ammatittu qabsoo Oromoo keessatti inuma jira. Kun jiraachuunis rakkoo miti anaaf yaada waan ta'eef yaada siyaasatii waan kana duras qoratame waan ta'eef yaadarra dhaabbatanii wajjin mari'achuudhaan kamtu irra nu baasan jedhu isaa walitti siqanii murteessuun inuma danda'amu. Murteessuu osoo baatan rakkoo hin qabu. Jarri bifa lamaaninuu qabsaa'aa itti fufuun Oromoon hin fayyada waan ta'eef. Maaliif tokko hojjechuu baate kan biraatu itti fayyadamtu akka sabaati. Qabsoo sabaa amma ta'e. Garuu rakkoon bakka san jirtu maalinni waliin dubbachuu dhabu immoo wal tuffachuu.
hiree murteeffannaan kiyya kana malee hansanii suni hin ta'uu yookiin nun baasuu qofaa miti. Akka waan hin jirreetittuu ilaaluutu jira. So qabsoo Oromoo irratti, qabsoo Oromoo hubachuu irratti rakkoo waan jiru natti hin fakkaattu. Gaafiin Oromoo gaafii hiree murteeffannaa ta'uu irrattis rakkoon waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu malatti gaafa gadi dhufte hayyoonni mala kana lamaan qabatanii jiran kuni wal tuffachuu, wal shakkuu, yaadan wal shakkuuf wal tuffachuu qofa odoo hin ta'in sadarkuma eenyummaa waliillee gaafii keessa galchuutti waan deemanii fi wantuni Oromoo gaaga'ama keessa galchite malee akka qabsootti, akka gaafiitti, akka malaattis wanni Oromoo nama ammaatti keessa dhufee as ga'e kuni waan mudoo qabu. Amma asirratti isin amma akka dhaabaatti yookiin dhaaba ilaala keessa jirtaniitti ejjennoon gama kanaan jiru beekamaadha. Maal qabatamee akka deemamu. Gama biraatiin immoo humnoonni waan walabummaa Oromiyaa kana baay'ee leellisanii fi wayya jedhanii kanneen itti amanan namoonni jiru sababoota adda addaa dhiyeessanii. Fakkeenyaaf biyyi kuni haala isheen ittiin ijaaramte irraa gaaffii qabu. Waliigaltee sabootaatiin yookiin immoo waliigalteedhaan osoo hin taane lolaan jeequmsaan ijaaramte waan ta'eef sun diigamee gara Oromiyaa ijaaruutti deemna kan jedhanii ejjennoo qabatanii humna xiqqaa miti. Sadarkaa ilaalchaatti sadarkaa qabsoo ammaatti gaggeeffamaa ture. Yaada kana yeroo qabatanii yaada kana qofatu hin taane yookiin immoo sababa kana qofatu hin taane Oromiyaan kun biyya ta'uu fi ulaagaa ishee dandeessisu hin qabdi. Waa'een daangaa jira, waa'een afaan aadaa eenyummaan achi keessa jira. Kana waan guuttachuu dandeessuu fi biyya ta'uu ni dandeessi. Waan ittiin Itoophiyaa keessa turuu qabdi jedhamee yaadamuuf hin jiru biyya of dandeesse biyya walaba taate alaabaa ishee tarree addunyaa keessa dhaabbachuu dandeessi kanneen jedhanii amanan ni jiru. Isaan kana akkamittiin amansiisu utuu sadarkaa waltajjiitti dhufame waltajjii irratti dhufamee mariin adda addaa yookiin falmiin adda addaatu godhame yaada gama sanaan ka'u sana akkamittiin gara Itoophiyaa kana keessa Oromoon ofiisaa of bulchee yoo jiraate gaariidha jedhutti akkamitti amansiisuu danda'a kan jedhu kaastanii. Kun egaa yaada. Yaadni amma fakkeenyaaf Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeechi. Waan biyya ta'uu ishii dandeechisu hin guutti. Kanaafuu sadarkaa addunyaatti alaabaa ishii mirmirsuu qabdi warra jedhanii anoo fakkeenyaaf kana faakt uumaa gaafii hin qabu. Oromiyaan biyya takka miti tokko ooluu ta'uu dandeechi. Jibuutiin biyya taatee jirti. Sani miti rakkoo guddaan gaafii guddaan. Oromiyaan qabeenyas guddaa qabdi. Miti lafa bareeda qabdi. Nama barate baay'ee qabdi. Uummata bal'aa qabdi. Kanaafuu wanni Oromiyaa biyya ta'uu dhoowwu hin jiru. Garuu biyya taatee biyya tasgabbii qabdu. Biyya nagaa qabdu. Biyya ollaadhaan walitti hin buune hin taatiidha. Gaafii guddaan. Sani rakkoo guddaan. Biyyuma ta'uun yookiin immoo wantoota biyya ta'uudha barbaachisan guutuun qofti biyya yoo si godhe boru biyya taatee jeequmsa biraa garba jeequmsaa hedduu dhaabbattee faayidaa irraan argattudha. Gaafii guddaan. Malee lakkii Oromiyaan biyya xiqqoo taatii yookiin uummata isheetu xiqqaataa yookiin hayyoota nu bulchan hin qabnu yookiin qabeenya gahaa hin qabnu. Jeequmsi san booda nutti dhufu salphaan ta'u. As keessa isaan wajjin taanee isa tasgabbeessutu irra nuyi nagaa kennaadha. An akkasitti amana akka nama tokko. Amma namoota baay'ee namoota adda addaa dhimma kanarratti ilaalcha kana qabanii kanaan duras gaaffii deebii waliin godheera. Dhimma yoo Oromoon biyya ta'e Oromoon yoo biyya mataasaa ijaarratee gaariidha warra jedhanii yaadanii yaaddoowwan amma dhimmoota nageenyaa isa booda dhufan wajjin wal qabatu jeequmsa isa booda dhufu wajjin kan wal qabatu kan akkamitti kaasu yoo biyya taate humna ni qabaatta humna ni horatta. Amma haalli addunyaan kun keessa jirtu daangaan bulchiinsaa yoo jiraate humna kee ijaarrattee humna ittiin biyyi kan biraa tokko ittiin of eegdu uummattee jiraachuu dandeessa. Kan biraan immoo Oromiyaan yoo biyya taate namoota biyyoota ollaa ishee jiran saboota ollaa kana jiranii waliin waliigaltee uumamee isaaniifuu akka carraa gaariitti ta'uu danda'a.
akka hiree murteeffannaatti isaaniifuu ooluu danda'a. Mirgi isaanii akka kabajamu gochuu danda'a. Kun jeequmsa ta'uu hin danda'u. Jeequmsa kana sodaaf immoo gaaffii kana yookiin immoo fedhii kana ukkaamsuu hin dandeenyu kan jedhu hin kaasu. Amma laali gaafiin kun jira. Gaafiin bara 1960moota keessa immoo gaafiin akkanaa gaafii zamana saniitti. So qabsaa'onni keenya baay'een barasan dhufanii warra barasan biyya lixaatti baratanii yookiin ideoloojii biyya lixaa hubatanii waan san sirriitti balballoomsanii jiru. Oromoon baay'ee waan kana fudhatee jira. Homaa gaafiin qabu. Rakkoo humnaas miti. Garuu amma as keessa taane uummata nuyi xixiqqoodha jennu kana wajjin walitti dhufeenyi nuyi qabnu iyyuu akkam akka ta'e inuma beekna homaa gaafiin qabu. Gaafa biyyatti fottoqan immoo isaan carraan isaan biyya of danda'e ta'uu qaban baay'ee xiqqaadha. Viabilii miti jechuudha. Kanaafuu isaan jeequmsa keessa galu. Isaan hundi Oromiyaa caalaa jeequmsa keessa galu for sure. Nu immoo akkuma jette bal'inas waan qabnuuf, humnas waan qabnuuf, xiqqoo fedhiis waan qabnuuf. Of course fedhii biyya ta'uu qabaannee bifa sanitti of ijaarree amma tokko numa irra wayyina jechuudha miti. Isaan garuu hin jeeqamu. Jeequmsa san garuu 100% situ ofirraa ittisuudha hojjetaa jechuudha. Humna qabdu hundumaa jeequmsa si maddiitti uumamu san irratti investi goota. Kanaafuu Oromiyaan akka biyyaatti biyya kanarra wayyitu taate caarraatti fufuu qabdi moo hin qabdu hin jedhu. Conclusively deebisuun hin danda'amu garuu gaafii guddaa. Laali Eertiraan waan taate. Eertiraan waggaa 30 qabsooftee walaba taate. Miti? Of course kitaaba obbo Leencoo seenaa obbo Leencoo irratti barreeffame isaan dubbisee jarri gaafasuma gara dhumaa waggaa galanii Itoophiyaa irraa fottoquun akka isaan hin baasne baranii turan. Waraana dideedhaan. Isaayyaasiin baga gammaddee jedheen jedha obbo Leencoon. Maalan gammada rakkoottan deemanaan jedhee. Waraana immoo warra keenyatu irratti ijaare. Warra garanatti hafan. Warra Itoophiyaa ta'anii hafantu warra sanirratti waraana akka isaan asitti namne kakaasanii bifa sanii dhiibbamanii fottoqan jechuudha. Eertiraan fottoqxee ulaa galaanaa qabdi. Ulaa galaanaa ishii misoomsitee Singaaporii Afrikaa taatii jedhamtee eegamtee irra waan taate laata. Tokko kana. Lammata liberation yaanni bilisummaa kun jechuudha. Yaanni fottoquu bilisummaa kun Afrikaa keessatti bu'aan inni buuse sirriitti ilaalamuu qaba. Takka takkaan ilaalamuu qaba. Eertiraan ilaalamuu qaba. Suudaan kibbaa ilaalamuu qaba. Takka takkaan ilaaluu qaba. Ilaalchi siyaasaa bara 1960moota keessa akkasitti ol bahee uummata dhiibee fottoqsisuun maal ta'e uummata irraanfateetti lafa qabatee hafe. Amma fakkeenyaaf Eertiraan eenyu bilisoomse yoo naan jette anaaf lafa bilisoomse. Lafa Itoophiyaa irraa kutee daangaa godhatee alaabaa irra dhaabbate. Uummata hin gabroomsee qofaa miti kan ibsu. Biyya irraa buqqise. Suudaan kibbaa biyya taateerti. Suudaan irraa fottoqxeerti. Uummanni maal keessa jira? Kuni keessumaan baay'inaan keessoo isaaniitti rakkoo uumameen akkana ta'e. Ka keenya immoo Oromoo keessa rakkoon keessoon jiraatu har'aa Oromoon tokko wajjin dhaabbataa hin jedhu san har'a ilaaluu dandeenya. Garuu dhiibban alaatti dhufu itti dabalamee rakkoon inni fiduu danda'u waan guutumatti har'a beeknee akkana ta'a jennee dubbannu miti garuu rakkoo salphaan ta'u. Amma rakkoo risoorsii fa'aa fakkeenyaa fi amma Eertiraa fa'aa yoo fudhanne rakkoo risoorsii fa'aa qabeenya adda addaatiin ta'uu danda'a. Rakkoo bulchiinsaas ta'uu danda'a. Amma kan Oromiyaa fi kan biyyoota akka Eertiraa fa'aa kan wal bira qabnee madaalchisuuf wantoonni tokko tokko kan rakkoo ta'uu danda'an jiru. Fakkeenyaaf Oromoon aadaa isaatiin akka bulchiinsa gaarii ta'e, bulchiinsa dimokiraasii irra fooyya'aa ta'e qaba jedhamee yaadamu sirna gadaa qabaa jedhama. Sana shaakaluun hin danda'ama. Qabeenya qaba waan ta'eef. Shaakalaa jirraa biqila. Har'a Oromoo keessatti mooraa Oromoo keessatti waan sun shaakalamaa jira. Boroggaa fottoqne shaakaluu keenya maaltu wabii nudha. Waan kun waan asitti dhumuu miti honestly speaking.
Garuu Eertiraa amma fakkeenyaaf dubbiin Eertiraa dubbii qabeenyaa ta'uu danda'an jettu san waliin galu. Eertiraa has got immense resource. Ulaa galaana diimaa kana misoomsitee Eertiraan beeki Singaapoor taatii jedhamee addunyaan eegaa ture. Hin danda'amu. Wanni keessatti uumamu immoo qabsoon akkanatti finiinee yaadumarratti rarra'ee bahe nama muuxannoo birookiraasii hin qabne qabattee walaba gaafa taate lafatti gadi buusuun waan feete illee wabaatti rakkisaa ta'a. Kanaafuu ani ilaalcha miti. Oromoon dhugaadha. Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeechi. Boruu nafu jechuun forever akkana jiraachuu dhiisuu dandeenya. Of course addunyaan gara addunyumti guutuun globalizationidhaan biyya takka taatii jennee waggaa 100 yaallee amma duubatti deebi'aa jira miti. Boruu ta'uu danda'a. You never know. Garuu haala qabatamaa amma keessa jirru kanaanii Itoophiyaan tun yoo diigamte Oromoo irratti diigamti. Yoo kufte Oromoo irratti kufti. Kanaafuu Oromoon ani walaban ta'a. Gaafa walaba ta'e dhuguman walaba ta'a. Rakkoo irraas bilisan ta'a. Sammuudhaanis bilisan ta'a. Dhiibbaa warra biraatiinis bilisan ta'a eeguun qabu. Maaliif rakkoon biraa hanurratti fe'amu dhufuu waan danda'uufi an akka nama tokkootti warri kun xixiqqaadha. Nuumatu irra wayya. Bakka nuu malu san mari'annee sirriitti qabannee jara kaan bifa maluuf waan isaanii malu kennineefi wajjin buluu humna qabeenyaan humna namaatiin uummataan qabnu sanitti fayyadamnee wajjin buluu yookiin immoo akkan wajjin bulan karaa qajeelchutu Oromoodha karaa sirrii ta'a jedhee amana. Tole qabxii kana waan nuti kaasneef waan hiree murteeffannaa wajjin wal qabsiisnee waan akka ta'umsaatti kaasne namoonni immoo ilaalcha keessan kanarraa adda ta'e qabanii waltajjiin waltajjiin falmis yoo jiraate kan waltajjiin yaadaa. Ani falmuudha qophii. Gara fuulduraatti isa kana yoo mijeessinee gara kanatti kan deemnu ta'a. Karaa biraatiin amma jettan kana waan saboota biraatiis wayyu bakka isaa sana sirriitti qabannee kan jedhu kaastan jirtu. Haaluma amma yeroo ammaa jiru keessa jiru kanaanii sirna amma mootummaa aangoorra jiru kana yookiin immoo sirna bulchiinsa aangoorra jiru kana uummanni kun akkamitti ilaalaa jira? Uummanni Oromoo kun akkamittis ilaaluu qabaa? Wantoonni wal falmisiisan baay'een jiru. Karaa tokko mootummaa amma aangoorra jiru kana mootummaa kan keenya miti kan jedhu jira. Jechuun kan keenya miti yeroo jedhu yaada keenya yookiin immoo fedhii keenya hin calaqqisiisu yookiin immoo fedhii keenya hin guutu. Achi keessatti ammayyuu sirriitti of arguu hin dandeenye kanneen jedhanii falmii gaggeessaa jiran jiru. Humnoonni kan biraan immoo mootummaa kana mootummaa Oromooti kanneen jedhanis jiru. Kun yeroo dadaatti namni yaada irratti kennaa waan tureef baay'ee irratti yoo waan jechuu baanneyyuu sirni ammaa kun akkasiin jettan kana waan saboota biraafis ta'u taasisee uummatichi immoo uummanni gama Oromootiin jiru kun immoo bakka isaaf malu argatee akka itti fufu gochuu fi ilaalchi uummata keessa jiru kun maal fakkaataa kan jedhu itti daballee gara qabxii biraatti dabarra. Ati sun gaafii gaariidha. Akkuma jettee mootummaan kun mootummaa Oromooti warri jedhan jiru. Oromoo keessas warra akkas jedhan jiru. Hayyoonni Oromoos warra akkas jedhan jiru. Warri immoo warri biraa akkanatti hubata jedhus jira. Amma gaa mootummaa lamatu jira biyya kana keessa. Mootummaa sadarkaa lamatu jira. Federaalizimii waan ta'eef mootummaan federaalaa jira, mootummaan naannoo jira. Naannoon Oromiyaa, mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaa Oromooti. Tiyoorootikaliis akkanatti hubatama mitiire. Hiree murteeffannaa Oromoo yeroo jennus mootummaan naannoo Oromiyaa giddugaltummaa qaama kamuu irraa bilisa ta'ee hiree Oromoo ofiin murteessuu qaba jennu sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa Oromooti. Uumaa gaafii qabu. Sabni biraas keessa jira warri jedhus jira. Isaanoo akkam ta'u mootummaan Oromoo kuni saba Oromiyaa keessa jiraatu hunda akka saba Oromootitti ilaalee waan isaanii malu kennuufii qaba. Kana kan ta'uu qabu. Mootummaan Itoophiyaa. Mootummaan Itoophiyaa kuni federaalizimiin kuni akka pilaatfoormiiti. Naannoleetu
walitti baafatee akka lakkoofsa uummata isaaniitti irra dhaabbannee qabeenya isaaniitti irra dhaabbannee mootummaa walitti baafatanii mootummaa waloo ijaarratan miti. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa waloo sabaaf sablammoota biyya kanaati. Malee mootummaa Oromooti. Ka Oromiyaati kan Oromoo. Namni Oromoo ta'e tokko garuu mootummaa federaalaa keessatti muummicha ministeeraa ta'uu danda'a, pirezidaantii ta'uu danda'a, dhaabbilee adda addaa bulchuu danda'a. Namni dhaabbilee federaalaa kana keessa ta'ee dhaabbilee adda addaa kana bulchu yookiin muummicha ministeeraa yoo ta'e sabaaf sablammoota biyya kanaa ija walqixaan laala. Ija walqixa hoggaa jennu akka bakka bu'iinsa isaaniitti ilaala. Kanaafuu mootummaan federaalaa Itoophiyaa mootummaa Oromooti jechuun ani yaadrimee federaalizimiitii sirrii miti. Namni achi dhaqees akkasitti of laaluu qaba jedhee namanuu kuni waanuma barameef malee biyya kana keessatti korsi muummichi ministeeraa Oromoodha magaa hin qabu. Oromoodha jechuun Oromoodhaa qofa hojjetaa jechuun yookiin immoo eenyummaa isaa qofaa hojjeta jechuun. Biyyi tun akkanatti wajjin jiraachuu qabdi. Biyyi tun akkanatti jiraachuun Oromoo fayyadaa jedhee amana jechuudha. Sigalee akka dura jenne sanitti Oromiyaan walaba baasurraa akkanatti yoo caaseffamee deeme wayyaa. Kanaafuu Oromoo waan fayyaduuf achi taa'ee kanaan bifa kanaan sabaaf sablammoota kana hunda walqixa bulchaa jedhee an amanu ta'uu qabaadha. Kanaan akkanatti amana. San jechuun garuu muummichi ministeeraa Oromoo ta'uu dhaabaa dubbiin Oromoo isan ilaallatu Oromoodhaa quuqama hin qabu Oromoo keessatti hoggaa rakkoon uumame Oromoo ta'ee dhufee wajjin dubbachuu hin qabu jechuudha. Kana wal maddii baalaansii godhanii madaallii isaa eegsisanii deemuu danda'uu qabna. Hoggantoonni keenyas waan akkanaa biyyoonni keenya waan akkanaa barachaatii hoggaa haasofnus haasaa irratti sirreessaa deemuun barbaachisaadha. Bakka adda addaatti na gaafatanii jiru. Nama fakkeenyaaf kana mootummaa Oromooti. Lakki mootummaan federaalaa Oromooti miti awwalooti. Akkasitti namana. Inni kun dhugumatti yoo matarii haala konseptii isaatiin yoo ilaalle akkasuma isa kana bira dabarra. Waa'ee shakkii isaa Oromoon mootummaa kana ija shakkiidhaan ilaalu wantoota adda addaa kaasee fedhii koo keessatti naa mul'achaa hin jiru. Fedhii qofatu hin taane mirgi kooyyuu keessatti naa kabajamaa hin jiru mootummaa kana keessatti jedhanii kana mana hin jiru. Waa'ee sarbama mirga namoomaa kaasu. Keessumaa waa'ee siyaasa fedhan hordofuu fi siyaasa fedhan kana keessatti immoo haala barbaachisuun hirmaachuu sababoota akkasii kana eeranii mootummaan kun ammallee nu ukkaamsaa jira yookiin immoo fedhii keenya hin eegu mirga keenya hin kabachiisu jedhanii kan kaasan. Kanaaf akkamitti sirna amma jiru kana saboota biraafis akka ta'u goone Oromoonis bakka isaa qabatee kan jettan sana akkamitti ta'uu danda'aadha. Akkamitti ta'aadha inni kan saboota biraa ijaarsa sirna mootummaa akkasumas ijaarsa biyya Itoophiyaa kun hin dhumne miti jalqabbii irra jiraa hin xumurraa mariin biyyoolessa sanii godhamuu qabaa jedhee akka biyyaatti itti deemamaa jira. Bifa saniin dhuma jedhee isa dhiisee gara Oromootitti asii deebi'a. Because mata dureen keenya isa waan ta'eef. Yes, Oromoon gaafii baay'ee qaba. Keessatti of argaa hin jiru gaafii jedhu yoo kaase nama fakkeenyaaf sirrii miti hin jedhu. Anuu gaafii qaba. Anumti kun sirnuma kana keessa ta'e wantoonni tokko tokko akka naa deebi'an barbaadu jiru. Garuu qaamuma biraatu yeroo hundumaa namni wayii akkuma rasaasa maajikii wayii dhukaasee naa deebisutti garuu eeguun kun sirrii miti. Gaafiin Oromoo deebii waaraa itti fufiinsan rakkoo isaa hiiku argachuu ka danda'u waliigaltee Oromootirraayi. Malee mootummaa kaleessa qabsoo Oromootiin jijjiiramaan dhufee iddoo qabate tokko overnight waa hunda hin deebisa inni eeguun qabu. Lammata immoo gaafumtuu maaliidha? Amma fakkeenyaaf namni ani Oromoo walaba taateen ijaaru Oromiyaa walaba taateen ijaaruu barbaadaa yookiin immoo impaayera afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin diiga jedhee nama qabsaa'u. Eenyutu deebisaaf? Mootummaan kun diigameetti deebisaaf? So gaafiin keetis murteessadha jechuudha. Gaafii akkasii warri qabu of course humnaan karaa deeman saniin milkaa'anii odeeffatan malee qaamni Itoophiyaa fi bulchaa yeroo tana diigee gaafii isaanii deebisuudhaaf hojjetu jira jedhee naman.
keessa jiraachuu maluu danda'a garuu ifaan asuma taa'ee namni akkasitti hojjeta jira nama. So gaafiin kee murteessaa waliigalteen kee murteessaa. Ani gaaffii Oromoon kaasuuf biqilaa deebiinsa kan jiru waliigaltee marii duudhaa Oromoo keessa jedhama. Amma Oromoo wajjin gadi taa'ee dubbatee garaagartummaan malaa leeyaa jiraatu. Garuu ati yoo xiqqaate walamantaa waloo san deebisee ijaarratee nuyi Oromoodha. Saba. Saba jechuun uummata walamantaa waloo qabu jechuudha. Karaa kanas deemi karaa sanis deemi garuu walamantaa waloo san yoo giddugala godhatanii deemuu hin dandeenye gaaffii Oromoo guutumaan guutuutti qaamni deebisuu danda'u lafarra jira jedhama. Kanaafuu waliigaltee irratti hojjechuun mariitti deebi'uun duudhaa Oromoo yeroo baay'ee jechaan babbareechaa oolu gadaan marii san cabsitee safuu Oromoo hunda dhiistee wal shakkii malee wal amantaa uumuudha hojii tokko osoo hin hojjetin gaafiin Oromoo hin deebi'aa qofaa miti sabni Oromoo illee akka sabaatti caaraan itti fufuusaa gaafii guddaa keessa jira. Tole amma dhimmuma kana wajjin wal qabsiisnee Oromiyaa keessattis haa ta'u biyya kana keessatti qabsoon bifa adda addaatiin gaggeeffama. Waldhabdeen gama siyaasaan jiru hamma deemee sadarkaa qawwee kaasuutti yeroo inni itti ga'aa ture jira. Durirraa kaasee keessuma yeroo dhuma Haayile Sillaasee irraa kaasee isa duras immoo bifa adda addaatiin qabsoon akka gaggeeffamaa ture beekamaadha bifa ijaaramaatiin ta'uu baatiyyuu. Yeroo Haayile Sillaasee sanaa eenyummaa Oromummaa marrattuu kallattiidhaan duulamaa waan tureef aadaa isaa afaan isaa eenyummaa isaa irratti akka waliigalaatti duulamaa waan tureef bifa labsiidhaanis ba'ee akka seeraatti yookiin akka heeraatti labsamaa waan tureef yeroo sana duula eenyummaa masabichaa balleessuutu ture. Yeroo dargiis bifuma wal fakkaatuun inni immoo gaaffii sabootaa kana ukkaamsuutu ture. Bara yeroo EPRDF keessas immoo isamma jaasa'a ture kan waa'een ofiin of bulchuu gaaffii keessa ture. Harka lafa jalaatiin dhiibbaa irratti gochaa akka turanidha kan beekamu. Yeroo ammaa kana keessas immoo qabsoo akka sabaatti ijaaramee godhamu. Akka sirna amma aangoorra jirutti yookiin immoo akka paartiitti isaa ta'u akka sirnaatti badhaadhinni qabsoon akka sabaatti ijaarsa sabaatiin godhamu sirrii miti jedheeti kan hin amanu. Jechuun akka dhaabaatti maqaa sabaa dhaatanii ijaaramuun sirrii miti. Hin baasu jedhee amana. Fakkeenyaaf baasu jechuu danda'a garuu sirrii miti. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa yeroo gorgoraa deemanii yoo ta'e tokko maqaa sabaatiin ijaaramanii qabsoo gaggeessuun amma hin barbaachisu yeroo isaan jedhan jiru. Haalli kun immoo deemee akka qabsoon hidhannootiinis gaggeeffamu taasisuu danda'a laata. Hin baasu yoo jedhame akka sabaatti ijaaramanii paartii yookiin immoo dhaaba maqaa sabaa dhaatanii ijaaramanii socho'uun hin barbaachisu yoo jedhame yoo dhiibbaan irratti godhame gara qabsoo sanaatti geessuu danda'a. Isa kan akkamitti hubattu maqaa sabaatiin dhaabni ijaaramee qabsoo gaggeessuu kan jedhu sana. Ani akka nam tokkotti saba wanni jedhamu kun bu'uura siyaasaati. Uumaa gaafii hin qabu. Maddi aangoos saba jedhamee amanama. Garuu haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun bara 1960moota keessa maqaa sabaatiin ijaaramanii hoggaa socho'anii galmi isaa beekamaadha. Walabummaadha. Nation state. Biyya sabni tokko mootummaa yookiin sirna mootummaa tokkotti ijaarudha. Bara 1960moota keessa. Ergasii immoo yaadrimeen nation state yookiin sabbiyyaa jedhamu kuni gaafii keessa gale. Maaliif saboonni tokko saba garuu lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqoodha, lafti isaanii baay'ee xiqqoodha. So biyya ta'anii biyyoota guguddoo wajjin dorgomanii itti fufuudhaaf rakkisaa waan ta'eef saboonni fedhii wal fakkaatu qaban hireen isaanii walitti hidhame wayii wajjin ta'anii biyya sabdaniitti ijaarrachuunis qixxuma nama baasuu danda'a yaada jedhutu dhufe jechuudha. Multinational state. Amma Itoophiyaan tuni biyya sabdaniittidha. Homa gaafii hin qabu. Itoophiyaan biyya sabdaniitti ta'uu ishii hubannoo uumuudhaaf waggaa baay'ee fixe. Amma yeroo Haayile Sillaasee afaan Oromoo baduudha irratti aggaamamee afaan Oromoo beekamu
baay'ee powerful waan ta'eef beekama. Warri kun immoo salphumaan hin badanis jiru. Kan odoon dubbatanis immoo tattaaffuma afaan Oromoo fa'aa godhaniin immoo jala darban jiru. Maaliif akkas godhanii? Kan jedhu wajjin gaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf fakkeenyaaf Haayile Sillaaseen fa'aan Oromoo ta'uu isaanii hin beeku. Afaan Oromoo hin beeku. Afaanuma Oromoo afaanuma beekan kana jibbanii balleessuudhaa ka'anii yoo naan jette na shakka. Maaltu akkas godhe Haayile Sillaasee barara? Maaliif aggaammi akkanaa godhe yoo naan jette yaadamuu bara san jiruutu akkana godha. Biyyi sabbiyyaa jedhamu kun neeshin isteet jedhamu kun ija sirna mootummaa mala adda addaatiin ijaarama. Diree sabdaneessa ta'uu danda'a, sabbiyyaa ta'uu danda'a. Sabni tokko biyya adda addaa qabaachuu. Amma Kooriyaan kaabaa fi Kooriyaan kibbaa sabuma tokko garuu biyya lama. Amma sabni tokko sirna mootummaa tokko qabaachuu qaba. Maaliif saba wanni jedhamu kuni yaadamni isaa akka yaadama siyaasatti olaale jechuudha. Ayidiyooloojiidha naashinaalizimii sabboonummaan. Sabboonummaan maal jedhaa dhalli namaa uumamumaan kan hiramedha. Kan hiru bishaan ta'uu danda'a, gaara ta'uu danda'a, laga ta'uu danda'a. Hoggaa hiramu garuu maal ta'a? Uummanni naannoo tokko jiru afaan tokko dubbata, aadaa tokko qabaata, jireenya wal fakkaatu qabaata. Fedhiinsaatis hireensaatis wal fakkaata. Kanaafuu uummanni eenyummaa wal fakkaatu, firee wal fakkaatu qabu kuni mootummaa mataasaa yoo qabaate gaariidha walii galu. San booda immoo sadarkaa olitti immoo saboonni akkanaa kun biyyoonni akkanaa kun walitti dhufanii sadarkaa addunyaatti United Nation jedhamu kan amma gamtaa akkanaa ijaarrachuu hin danda'anii yaada jedhu irraa ka'u. So bara 1960moota keessa sabaa fi sirna mootummaa tokko godhuun kun waan akka malee balballoonfamaa ture jechuudha. Akkamitti saba goonaan jedhu immoo yookiin sabuma akka Oromoo kanatti fottoqee biyya ijaarrata. Akkuma amma duraan kaasaa ture. Bakka biraatti immoo aadaa fi afaan xixiqqoo jiru san balleessanii walitti makanii saba tokko godhanii isa booda akka biyya tokko ijaarrata. Haayile Sillaaseen fa'aa moodela akkamii fayyadaman jechuudha. Faransaayii irraa fudhatanii garaagartummaa aadaa fi afaanii biyya kana keessa jiru kana balleessineet walitti maknee Itoophiyaa tana saba goonee sabni sun immoo akka sirna mootummaa qabaatu goonee neeshin isteetii goonaa jedhanii jechuudha. So tarsiimootu akka akkasitti yaadan isaan godhe malee akka namaatti miseensa ta'uu jibbanii yookiin of jibbaniitiin afaan immoo hoggaasanii itti fayyadamuudha mooraandii ta'u kami afaan Amaariffaatti. So sanuma jala deemuu akka filachuudha. Innis of course hin taane so kana seenaasaa waan yeroo isa wajjin ture wajjin hubachuutu sirriidha jedhee amana. Sirrii miti afaan balleessuun aadaa balleessuun garuu yeroo sanitti akkamitti yaadaman jedhu wajjin olaalle garuu akka istiraateejiitti ilaalama jechuudha. Kanaafuu amma biyyi tun biyya sabdaneettidha. Homa gaafii qabu. Biyya sabdaneetti jechuun sabni tokkoon biyya kana keessa jiru beekamtii qaba jechuudha. Namni beekamtii isaarraa fudhachuu danda'u hin jiru. Hiree murteeffannaanis kennan qaba. Hiree murteeffannaa mirkaneeffatee jira. Oromoon akka sabaatti hiree isaa ofiif murteeffata. Namni hedduu galu hin jiru. Baay'ee ammas nama Oromiyaa keessa waggaa 5 hojjedha. Waggaa 5 as ture miti mootummaa keessa. Namni qaamni biraa dhufee hiree Oromoo murteessu hin jiru. Oromoon garuu waliigalaa jira, waliigalaa hin jiru. Kanaafuu miidhaan Oromoo kan maddu qaama biraa kan hiree murteeffannaa nu gaafachiisu irraa odoo hin taane keessuu keenyarraa madda. Sun immoo ka durii san caalaa nu madeessaa jira, nu dhiigsaa jira. Koleenyi qawwee walirratti kaasu jechuun caalaa wanni fafti hin jiru. Sirni biraa hoggaan wacuucu beeke sirna biraati warra biraati jettama psychologically akka wajjin dhaabbattee isaan irratti qabsooftu jibadha. Oromoon isa ammaatitti yeroo san irraa qabe aggaammi aadaa isaatii irratti eenyummaa isaatii irratti godhame kana ofirraa qolatee karaa kana hunda deemee hin dhufe qabsoo sabaa godhee anas ga'e hiree murteeffannaa isaatii irratti aggaammi alaa godhamu waan ta'eef. Hoggaa muraasa darbe kana garuu warri karaa dheeraa san deemee dhufe kun
akka naafsii kanatti gadi taa'ee waliin dubbachuun akka malee itti ulfaattee dhiigoon namaa saba caalaa dhiita'ee rakkoo keessa galu jechuudha. Akkuma dura isin jedhe ammas kan Oromoo walitti buusaa jiru mala qabsootis miti. Galma qabsootis miti. Hiree murteeffannaa sadarkaa kamitti ka jedhu sanis miti. Walitti siqanii wal amantaa walootan uumuu dadhabuudha. Shakkii keessa galuudha. Shakkiin sun immoo fagoo deemee jira. Qabsoo Oromoo keessatti bu'aa baay'eetu jira. Wanni achi keessatti dhalate keessa tokko eenyummaa namaatu gaafii keessa galchuun kun aadaa ta'ee jira. So kan kana keessatti deebinee gatteenyee dubbachuu qofatu nu baasa malee. Shakkiin sun maalirraa maddaa jennume? Shakkiin amma humnoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran kun akkuma kaastanii akkuma beekamu shakkiin baay'een jira. Namni wal amanee taa'ee waliin haasa'u. Sun maalirraa maddaa? Aangoodha akka hin jenne yookiin immoo ilaalcha siyaasaa akka hin jenne ibsitaniitti. Ilaalchi siyaasaa garuu ni jira. Garuu inni madda wal dhabdee sadarkaa kanatti ta'uu danda'a kan jedhu inni gaaffii biraadha. Tooftaadha akka hin jennees immoo wantoonni seera addunyaarras jiran amma fakkeenyaaf hiree murteeffannaan seera addunyaa keessatti mirga dhala namaa isa olaanaadha jedhamee akka mirga dimokiraasii qofa yoo hin taane akka mirga namoomaatti yeroo inni itti ibsamu jira. Akka sana hin taane seerri sun jira. Seerri sun mariidhaan hojiirra ooluu danda'a. Maddi shakkii kanaa wal dhabdeen kun akka sadarkaa qabu yoo itti kaasuutti kan geessisu kun maalidha? Amma jalqaba kan kaastanii amma yeroo ammaa kana keessa qaamni kan biraa Oromoof murteessaa hin jiru kan jedhu kaastanii. Garuu isa kana namni irratti walii gala garuu sirnumti amma jiru kun immoo hacuucaa kan biraa ta'ee kan jedhanii kaasan jiru. Hacuuca akka jedhamu odoo waliigaltee qabaannee isa cabsee immoo walumaa galtee irra ga'uun hin danda'amu. Amma waan tokko immoo kana. Amma fakkeenyaaf sirna amma jiru kana komii baay'ee sirna kanarratti hoggaa ka'u. Akka wanni hoggaa 100 tuulamee dhufe sun bakka wayititti cufamee kun immoo duwwaarraa jalqabee waa uumeetitti fa'a. Kun sirrii miti. Kun immoo sirrii miti yeroo jennu aadaan siyaasaa nu keessa jiru. Aadaan siyaasaa shakkii dhale suni waan akkanaatiin masakamee jira. Amma fakkeenyaaf yeroo darbe kaasaa ture garuma obbo Leencootti si deebisa. Because obbo Leencoon qabsoo Oromoo keessatti nama bakka institutional memory nama dhuunfaa miti akkasitti godha waan ta'eef. Waan inni jedhu tokko critically ilaaluun barbaachisaadha. Nam tokko akka waan counter argumentii fiduun hin danda'ama. Lakki kun sirrii miti bakka kanatti akkana ture jedhanii sirreessuun hin danda'ama garuu amma sun hin ta'initti gahee inni taphachaa ture waan inni keessayyuu yaadarratti hojjetaa ture wal qabatee critically ilaalaa. Yeruma gaafii Oromoo bu'eeressinu jedhe yookiin immoo uummata Oromoo kanarratti qaama cuuccaa fide kana yoggaa ilaallu keessoo keenyas gara sanitti hiiku Palestinian Liberation Front irraa moodela fudhannee akkasitti ilaallee jedhe. Suni maaliif godhamee jedhee nama fakkeenyaaf akka caarraa wajjinis dubbadhee jira akka namni godhu. Bara san maaltu jira? Uummata mobilaayiz godhuudhaa diina wayii tolchitee fuuldura qabda. Kun fakkeenyaaf yeroo baay'ee ani maqaasaa deddeebisee kaasee yaada sirratti kaasee beekati anan falmii godhu tokko Goobana Daachee. Namni baay'een akkuma anuma kana Goobana faanaan jedhan takka. Maaliifan akkas godhaani? Is it realistic dhuguma amma? Goobanni Daachee yeroo san bara san wanni inni godhe kuni bakka sanirra dhaabbannee hoggaa ilaallu maal barbaadeeti? Oromoo cabsuu, Oromoo cabsee. Oromoo cabsuu barbaadeeti. Moo sirna kanarra wayyu ijaarree warra kaan ofirraa dhowwinee jedhee yaade. Waan akkanaa kana xiqqoo waan itti siqanii ilaaluu barbaachisa jechuudha lapheedha. So shakkiin qabsoo Oromoo keessatti dhalate kuni hundeensa kun hundeeffamuu abaa'ootiin wal qabata jedhama. San duras jiraachuu mala. Garuu institutionally waan Leencoon barreesse erga argee booda wajjumaan dhalate akkamitti dhalate naan jedhe. Tokkoffaa sagantaa abaa'oo inspired kan ta'e sagantaa abaa'oo qofaa miti baay'ee.
sagantaan Liberation Movement Afrikaa hundumtuu jechuu dandeecha. Palestinian Liberation Front irraa sagantaa liqeeffate. ONC achi liqeeffate. ANC Afrikaa kibbaa kun ka Zimbabwee kan Angoolaa almost hundumtuu isaan irraa waraabbatan. Inni immoo maal jedha seete? Diina kee isa dhumaa rukutuu kee dureedha. Ka garee kee ta'ee isatti maxxanee jiru rukuti. So goobanni faana rukutaman kanaan jechuudha sagantaa kana. Achitti immoo dhaabbanni rakkoon biraa isa. Isa booda maal godhani? Nama xiqquma achuma keessatti yaadan waliigaluu didan garasitti ramadanii rukutu. Maaliifi 1960moota keessa firrajaa poolitikaa jedhanii afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin akka malee hin babal'ate waan akkanaatiin jechuudha. Maddi inni guddaan bakka sanatti fakkaata. San booda maal ta'e aadaa ta'e. Amma fakkeenyaaf jaarraadhaan waggaa walitti bu'an ilaali waan ta'e. Cabsanii uummata keessaa wal baasuu dhadhanii walirratti duulanii sun immoo almost aadaa ta'e. Ati barbaadee ani yaada kanarratti waliin galuu jette hoggasuma eenyummaa sirra mul'ata. Sun achitti namni amma babal'atee Oromoo keessatti kaampii siyaasaa garaagaraa qofaa miti. Mooraa qabsoo garaagaraa keessatti miti. Mooruma qabsoo tokko keessatti meeshaa hamaa ta'e jechuudha. Meeshaan sun akka aadaatti Oromoo keessa hidda fageeffatee Oromoo wal shakkisiisutti. Har'a wanna ta'aa jiru yoo ilaalte biqilaa kakalee san caalaa sodaachisa. Oromoon laga lagaan hiranii tokko qabatanii kabiraa rukutu waan akkanaa kun mala siyaasaa ta'aa jira. Kun immoo eenyummaa Oromoo kaleessa waggaa 150 maatiin keenya dhiigatti dhangalaasanii qabsoo sabaa goonee asiin geenye kana ofii harka keenyaan balleessuutti jirra jechuudha. Maaliif Oromoo yoo wal shakkisiiste Oromoo irraa wal amantaa waloo sana yoo mulqite Oromoo ta'anitti fufuun hin danda'amu beeku. Oromoon kan hiika argatu wal amantaa walootirraa. Biqilaan Oromoodha. Anis Oromoodha. Jechuun wal amantaa walootii gala. Oromoo miliyoona 60tu jira hunda isaanii hin beeknu beeki. Garuu immoo hin amanna Oromoodha inni. Wal shakkisiistee wal amantaa waloo sanoo irraa mulqite sadarkaa sabaa sanirraa gadi buusta jechuudha. Kanaafuu hayyoonni kun immoo maddi guddaan hayyoota siyaasati. Kanarraa dhaabbachuu danda'uu qabna. Namni itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jecha isaati, gocha isaati, ilaalcha isaati. Kana godhuu yoo hin dandeenye abbaan fee aangoo mootummaa qabatu, abbaan fee waan fee qabatu akka feetti haa baratu, saayintistii akka fee haa ta'u, Oromoo garuu akka sabaatitti baraaruu hin danda'u. Oromoon immoo rakkoo itti dhufaa jiru kana sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Shakkii namni facaasu kana akkuma jirutti fudhachuu dhaabuu gaafii keessa galchuu danda'uu qaba. Anuma jedhutti si dabala.